danuu taasisa sila. Jecha sana keessa qabatame obbolaa danuu hin dhabnu inneeti. Haasaamee simmoo gochaaf qabanii argamudha. Sareen sarbaan qabdu mukarbaan yaabbatu ajaan garaan qabdu waan darbee yaadattu jedhanu isa kana. Ilmi namaa tokko ajaadha. Waan darbe isa darbe sana ajaa qofitti hin ta'in isa gaarii illee dagachuun qabu ilmi namaa. Kanaafuu jennaan ammaan booddee siiboo yoo arge obbolaallee hin qabdu ammaan booddee maatiillee hin qabdu haadhallee hin qabdu. Dhugaa rabbi. Deebiillee deebisin ragaa qabatamuu qabdu. Osoo tokko sanan jedhin ragaa sana viidiyoo sana qofti buufadhu. Online kasasuu dandeessa bakka barbaaddetti biyya siin jirtutti. Ati kun nama mataa keetiin amma qaxaramtee habashaa jala dhibba shaniinatti. Habibti. Is nagkahanan is yaw meeqana kan taa'uti beektaa? Illeen immoo akka maatiitti na jiraachiseetu namoota meeqa akkanaa kafaluun beektaa? Kun dirqama miidiyaa irratti illee himuun qabnu dubbii kana immoo dhaabnee jirra anaan illee irra naasuuf turaan jedhamee kakadheera. So ishiin illee akkuma sana immoo kakadheerti. Garuu amma waan jedhamuun deemtu. Sigalee waan sana immoo yoo nani namoota gurguddaa sana dura deebi'aa ta'e. Anu areetten akka abidda. Suuraa akkana utaalee na agarsiisa beektaa? Kanaafuu eenyummaa isaa eenyummaa. Murtee lubbusin buusin deebisashii. Murtee kosin deebisa. Sanaafu guys waaqayyo waan godhe hundumaa galata isaa kan tokko dhabee tanan kuma argadhe. Namni gizee tokko guys waan namnu sana ilaala malee kan argannu sun nutti mul'atu. Ani garuu waanan dhabe sana amma waanan argadhe kanatti natti caala. Badhaan itti waan guddaan argadhe. Waan tokko dhabuudhanan hawaasa guddaa kana guutuu isaanii argadheenna. Yemir badhaan itti gammadeen jira. Badhaan itti natti tolee jira. Bakka jechuun akkana dheellee ibsachuu yoo dadhabe akka nama isaa kana keessa gammadee jiraadhu bara. Sinigaree waan hundumaan waaqayyo waan godheef qabaa. Mikinaata tokko malee zim jedhee waan kakaasu. Ani kanatti dhagaamee yoo jiraate waan tokko lamaadha. Garuu galata isaa. Biiftu. Gizee kamiyyuu dakkaama gonni kiyyachaa madaan ala hin jiran haalli jira kan eegullee isaa. Harallee tana mana nan jaaladhaan nan kabajaa. Waaqayyo immoo akkuma kana gizee hundumaa gonni kusinaa godhu. Warri immoo haadha keessan garbeelin kaleessa ijoollee baay'een hin booskii kiyya odoo isinitti agarsiise. Biiftuu ani koo haadha kiyya silkii ishii kennu. Wajjiniin haasoftaa waan rakkatteen himattaa maatarii kootitti dawalattaa silkii. Garbeel akkasumaan jechaa ture. Hin beeku garuu ijoollee isaan ibina ilma olaanaa oleen jiru. Kuusa kana cufnee hin jirree. Ooyyee yeroo kanatti deebisee hin jirre amma keessa. Caamyaa isaa kan. Faayilii dabre dagat. Okay. Ati waa'ee Oromummaa waan baay'ee beekuu dandeessa. Isaan na caalta malee ati gana daa'ima, okay? Waa baay'eetu si hafa. Garuu waa'ee Oromummaa yoo ta'e situ na caala. Anis Oromoodha bergit. Garuu waa'ee akkasii keessa seenna situ na caala. Waan biraatiin garuu ati daa'ima. Warra si arrabse isaan dagadhu amma. Riikoordii godhaa hoo barbaadina sirratti. Ani waan tokko sitti hima dhugaa waaqa. Ati waggaa tokko keessatti waggaa tokkoon booda suuqii mataa keetii ati qabaachuu baannan ani ilma dhiiratii miti. Ati garuu daa'ima waan taateef isi okay? Waan barbaadetti haa jedhan hin dhaggeeffatin isaan. Wanti hunduu qallaalidha. Nu biyya kana sirreessa waggaa 8 waggaa 9. Okay, galanni warra si arrabsu dhiisi tuffadhu dhiisi si jammar maal godhuu isaan laaltaati. Nama fakkeenyaaf dhugaa waaqa nagaan gara biyyaa nan galchin. Even nama barumsa amantii biraallee barsiisu laaluun barbaadu yookiin godhee bira darba yookaan waa godhee bira darba. Maaliif waan keechi kiyyan barbaanneef. Nama natti tolle soo jiraate bilookii yookaan immoo ushee irra darba. Maal si fayyada? Kanaaf warroota si arrabsan
Isaan laaltee halkanii guyyaa of hin najjasin bira dabre hojjaa kee hojjedhu habiibti. Nu yookaan immoo biraan ofitti si fudhateef hojjettee akka guddattuuf bakka gaarii waan geessuuf okay. Intala amma geete jedhamtu sana amma akka ishee arrabsan hin beekta miti miidiyaa kanarratti. Garuu anaaf biraanudha yaame ID ishii sirrii already fixxirii jirra. Meedikaala galtee ID bichaatti ishee hafe. Maaliif akkas goone? Namni hunduu waan arrabsuuf waan muudii irratti qabatuuf wanta akkanaa kana immoo anas ta'e biraanu hin jaalannu firuma hin jaalannu. Waaqayyoo sin nama jedhee nu akkasitti amanna okay. Kanaaf nama si arrabsu dhiisi dagaddu bakka isaan ushanii funduratti qofa. Kanaaf immoo ani akaaliidhaan yeroo hunda waan simbira dhufu kan hin boonye yoo ta'e dhufee waan biyya kana jiru hundaa sitti hima okay. Warra bal'aan harreen adda addaa akka barbaadetti akkasitti wannoo si jedhu sin barbaadu okay. Ati daa'ima dhugaan jechaa jira dhugaa waaqa ati daa'ima hojii kee bichaa ushanii dalagan namus shawwaduu hin danda'u si jammar. Amma anaaf biraanuun biyya kana jiru dhugaa waaqa namni takka si shawwadu. Namni takka waan barbaade haa godha waan barbaade haa jedhan garuu namus shawwaduu hin danda'u. Dhugaa waaqa amma lubbuudhaan jiru tani si dabarsee sin kennu. Nama falfalaa tani dabarsee sin kennu. Amma jiru amma ati guddattee amma ati waan kee waan ofii hanga bakka akka nama guddaatti yaadu ani dabarsee sin kennu. Kanaaf bannaati bakka kanaan booda yeroo boosu yeroo cinqamtu yeroo kaffa'amtu wanna anaaf biree nu arrabsiisu natti fakkaachaa jira beekta. Kanaaf wanna akkasii ilaaluun barbaadu ijoolleen asirratti daramtee ta'e kun beeksisa ofii taasisuu hin danda'an bara. Wayi dammoo jaalallee isaanii taasisuu hin danda'an bara. Garuu siif yeroo kennanitti tiktookii kanarra nama meeqan argee guyyaa har'aa yoggaa viidiyoo sii dalagan waan si jaalataniif habiibti. Atis immoo waan nama gaarii taateef waan nama jadduu taateef. Ati garuu daa'ima namni akka nama guddaatti sammuun kee kan yaadu. Kanaaf har'aan booda dagaaggamee haasa'uun barbaadu. Har'aan booda ati takka gochuun barbaadu. Amma ati of dandeechee bakka tokko geechutti ani si duuba jira. Namni takka si shawwadu. Nagaan haftaa warra sirra jirtanis galatooma. Dhugaa Waaqayyo ermeef xeenaa isiniif haa kennu. Xeenaa sun Oromiffaa ammaa inni ani hin beeku. Fayyaa. Tunnaa roobee irratti haasawwamu shin kanuma kan jira mucaa kanallee dhaqee yoo miira keessa si galchate. Baay'ee nagaadha. Roobel baay'ee nagaadleeni. Nama dhugaa afaan illee akka ta'etti sifaana kolfee sifaana taphate nama guddaatti of ilaaluuti nama attasaasabii amma kana godhu. Hin beektu ijoollee baay'ee Dubaay keessatti rakkachaa turan nama goota qabsiisaa turedha. So garuu har'aa Waaqayyoon innillee bakka guddaa jirallee ijoollee baay'ee malee nama guddaadha bakka guddaa jirallee baay'ee nama jabaadha. Obboleessa koo qaalii hangafa koo dhugaa dubbannoo ta'an roobel akka obboleessa dhugaattanii salaalaa dhugaan naannoo dhufaa oduu agartanii garuu ndoo amma asirratti homanaan hin jenne qaaman gaafa naannoo oduu agartanii obboleessa moo wajjin maal baay'ee na gorsu ijoollee suura kana jiranii aabbi mucaa suuqii keessa hojjetu irraa qabee hundi isaanii amala koo danda'anii yoonanii anasitti yondoo anasitti astuu dhugaa dubbannoo ta'e unkaan aabbi miti asuun bireenu anatti isaaniitti yamala kaaniif hin dubbatan. Nah, mirri kun immoo kana jechuun immoo taani kabajaan qabu odoon ta'in taanti irra kabajaan irra isaan tuffama. Biiftuu ana dhiifama daggamee naataa jedhu waa'ee obboleecha waaso. Ani lakkuun dhaladhe jedhe ani obboleetti qaba ani wajjin dhaladhe. Dhugaa waaqa har'aan booda sadii ta'ee tan dhaladhe jedhee tanaasa. Ishii sadaffaasi. Dhugaa waaqaa obboleetti biyya kanatti as jirti jedhe. Ishii har'aan booda no ani nama sadi ta'ee dhaladhe haati sadi deessee takkitti
biiftuu jedhamti jedhee beeksisa kootu wal barsiisuu si danda'a. Okay? Har'aan booda ani namni kamiyyuu waggaa kaffaamu jaalladha. Kanaaf tana dubbachuu barbaadee galatamu. Yemirri dhugaa naa jiraatu baay'ee si jaalladha. Nama jabaadha. Nama guddaadha. Nah guys, burumok video beredar sa, kongraku video beredar sa, sini apa, sini posta, mana dia sebenarnya janji ada guys, betul saya dalam video sini ujian, aina arah takadam deh, kongra, asun si kadam cara, ini kadam, Ambilin kadam ni kan ada. Kali itu kono kan. Militer lagi no ada lali yun. Lana gitu. Ano wajib mo? Nararamdaman na kama na dapat ang ito. Ano dapat ang nararamdaman? Jawa unit ya gitu. Tahu sih banyak lah. Gala to. Ini mana Arab sih dari mana? Kalau makan tidak ada Arab sih. Kita cuma itu jalan. Ya biasa nih. Akai. Oh yeah. Akai. Jasa. Kulit itu kurang agak siapkan koordinasi. Ketii sabattee ganni bakka nagaan uffatillee ganama dhibbachaa turte. Alhamdulillah. Nagaan bu'ee jira. Oduma dhidhiibnoos xumurree irra dhugaa rabbii mataan nu waqa. Beka be safu achin tureko. Achi turte bargani. Argera ko. Dhugaa rabbii keessanillee dadhabee kaleessa keessa guyyaa guutuurra ollee nana jibbaatte dhugaa biiftuu ladha. Sunillee toletti. Galatoomaa dhugaa rabbii dhumateera waan. Guys, ni kuma dhibba lama galchaa fi kattaabi please kuma dhibba lama galchaa fi jaata. Bolo le goda kuma diba guddalu rabbi waan ma xiqqoo tafe bolo goda. Kongiraa jechaa jirani beekan. Galteere keekii mura amma asirratti eenyu keekii muraa turanii goduratti ganni miskiina. In argine waaqi guyyaan argen xiqquma ishiit irra teeyyu guyyaa. Leenca guutuun asitti leenca fa'aa guuraa turan goduratti dhugaa rabbii nu rufaasanii surprise nu godhan numayyuu. Ewa guys, tattaabi godhaa kuma dhibba lama galchaa. Na torba. Asaarti. Lubbuutti taattaa birraa maal fuudhaa jaasa uummanni kun nama gurguddaa as keessa jira. Asii. Indaante? Asaa si galli. Inda'u kana maal keekii isiidha murtiisu akka keekiitti isii muruu ture malee. Osoo isin gobazii taatee kolfitee keekii murama. Sabiru. Ede. Kolfaan jiru? Biiftuu kongiraa yenee qonjoo.